Yooyyaa hordoftoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti dambalee isinaa qaqqabu jecha gaafiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromoo bakka marara jiran hirmaachisuun dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo egeree Oromoof Oromiyaa akkasumas ogummaa aartii garaagaraa ilaalchisuun banitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinu eegalee jira. Guyyaa irraas miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu ani Booree Addunyaati. Turtiin keessan aga xumuraatti nu faana haa ta'u. Akkam jirtan nagumaa? Ayyee nagaa galata rabbii jaalkiyya. Meegaa maqaa kee ibsuudhaan nuuf eegali. Maqaan kee eenyu? Ani egaa yeroo fi maqaa kootuu fi ibsuu baaddee jecha ani amma kan quunnamaa jiru Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteerraayi. Hayyeegaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo sagantaa qophii sagalee bosonaa torbanitti yeroo tokko dhiyaatuuf ayyaamamaa taatee dhiyaachuu keetiif maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaatiin guddoo galatoom ulfaadhu siin jenna. Ayyee walumaa. Egaa gara qabxiilee keenyaatti haaseenu. Egaa ati miseensa qeerroo bilisummaa Oromooti. Mee kaleessa qabsoon Oromoo kun bu'aa bayii akkamii keessa qaxxaamure? Har'a kan kaleessaan wal bira qabdee yoo ilaaltu haalli fi sadarkaan qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru maal fakkaata? Galata bikkaa qeerroo bilisummaatti waan na gaafatte kan yeroo isii deebisu qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa tokko jedhee yookiin akka daaddeetti qabsoo kana kaja qabe. Rakkoolee hedduu keessatti darbee darbaas jira. Haa ta'u malee rakkoo hedduu keessa darbe keessatti hooggansolee karaa hooggansaas ta'uu karaalee adda addaa sochii qeerroo bilisummaa Oromoo akka gufatuuf rakkinoonni adda addaa quunnamanii jiru. Kana jechuun bu'aa bayii keessa darbe sana keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo akka bakka namooti hedduun karaa sooshaal miidiyaa tokko miidiyaa hawaasaa kanaan kireeditii yookaan abbaa fudhachuuf jecha yeroo itti qeerroo bilisummaa iddoo adda addaatti qoqqooduun gara qabsoo isaatti yeroo imaluuf jedhutti gara dantaa dhuunfaa isaaniitti yeroo isaan gargaarsa facaasaa turantu tureera. Kun immoo taasisuun rakkoo hooggansoota darban irraan kan ka'e adda addummaan kun uumamee diinni harka keessa kaawwate rakkoo hedduu keessa cicciree har'a geera. Rakkoon cimaan qeerroo bilisummaa Oromoo akka inni yaade bakka kan hin godhan keessaa tokko rakkoolee sooshaal miidiyaa irraanii abbaan qeerroo yookaan anatu hundeessee kireeditii fudhachuu yookaan abbummaa irratti fudhachuudhaan diigumsaalee baay'ee keessatti uumamanii rakkoo adda addaa irraan gahaa turaniiru. Har'oo jettuufi qeerroo bilisummaa Oromoo har'oo kan jetteef amma galanni abaaboo boofa ta'uu malee qeerroon kaleessa daftara qalamaa ragaa waa adda garaan meeshaa waraanaa dhabatti diinaan qoqqee ol qabee socho'aa ture sun har'atti caasaa mataasaa irratti deebi'uudhaan hooggansa mataasaa argachuudhaan qeerroon kaleessaa sun har'a gara qabsoo meeshaadhaan loluutti gara hidhannoo hidhachuutti seenuu kanaaf bu'aan rakkoonni kaleessa irra ture har'a immoo bu'aa kanaanii gara kanatti jiraachuu arginu seenuu barbaadu. Tole gaayyee egaa uummatni Oromoo erga gita bittoota Abashaatiin sirni gadaa isaa cabee kaasee falmaa sirnaa fi mirgaa isaa deeffachuuf taasisaa jiru keessatti qabsoo bifa garaagaraatiin adeemsaa turuun ni beekama. Egaa qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruun qabsoo fincila diddaa gabrummaa dabalatee egaa qabsoolee adda addaa gaggeessaa ture. Mee sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti jijjiiramoota akkamii uume? Qabsoo hidhannootiifoo bu'uura akkamii buuse? Gaaffii keessatti qeerroo bilisummaa Oromoo kan adda godhu hedduudha. Isaanis fakkeenyaaf impaayera kana keessatti Oromoon cabee akka hin hafneef warraaqsonni hedduun ta'aa ture. Impaayera darban kana keessatti yeroo sochii godhan keessatti qabsoo hidhannoota ta'u qabsoo hidhannoo tokko jedhee lammoo qilxuu gaafa jalqabeerraa eegalee rakkooleen akkaataan gara kanaatti akka nufneef namoonni baay'een sochii namoonni baay'een dhuunfaadhaan isa ta'uu gareedhaan isa ta'uu qabsoo hedduu goggodhanii qabsoo hedduu goggodhan kana keessatti garuu rakkinoonni baay'een isaan mul'ate. Sababni isaas sababoonni hedduun akka milkaa'inni qabsoon Oromoo karaa irratti hafan kan godhaniif tokko yeroo darban keessatti qofa qofaa socho'u qofa qofaa jechuun namoonni baratan isa ta'uu namoonni dhageettii alaa dippiloomaasii alaa irraa qaban qofa qofaa yeroo socho'anitti diinni qofa qofaa sana akkuma mammaaksa Oromoo keessatti sa'a burree sana of keessaa baasaa jedhee waraabessi keessa adda baasee nyaatee sanatti akkasitti namni nyaatan ayyoon aggaanii. Lammaffaa Oromoon impaayera kana keessatti goobsuuf kan yaadan turaniiru. Kana jechuun koo Oromoon achuma keessa taa'ee impaayera sana keessa taa'ee impaayera sana akka inni bitu sochii godhaa turan keessatti
rakkoon kan inni sun jirfageenyaan kukkutanii akkan impaayera sana jalatti Oromoon cabee wannoon afaan kan godhan keessaatti isaan kana turan. Kanaaf egaa qeerroon bilisummaa ammoo waan darbe sana hubachuudhaan olomummaa Oromiyaa fudhannoo kan ka'e hidhannoon impaayera kana kokkeen qabee haala ammatti jiru kana hawaasis beeku addunyaanis beektu kana itti fufee jiraan jechuu barbaada. Tole egaa koloneel Abiy Ahmed fedhii abashootaa tarkaanfachiisuu fi akeeka Minilikii fi ilmaan isaa waggoota dheeraaf dhamaa turan milkeessuuf lola taasisaa jira. Mee sababni hangafaa impaayerattiitti lolli muddamaa mudatee jiruuf maali? Lolli geggeeffamaa jiru kun ammoo qabsoo bilisummaa Oromootii fi bu'aa qaba jettee ni yaaddaa? Gaafuma yeroo jalqabu koloneel Abiy eenyu yoo jettee ilaalte angoota kana keessatti namoota itti fayyadamaa jiruu fi namoonni isa duukaa socho'aa jiran eenyu jettee yoo ilaalte tokko nama afaan tokko amantii tokko biyya tokko jedhee jiru caasaa isaa keessa kan jiru tokko jedhee yoo namni kun bulchiinsa isaa kan keessatti eenyu kan inni wajjin bulchaa jiru eenyu kan inni bulchaa jiru eenyu kan bulaafii jiru jettee yoo yaaddu yoo fudhatte nama afaan tokko jedhu amantii tokko biyya tokko jedhee nama barbaadu kara lammaffaa ammoo Oromoo mateenyoo Oromoo akka sabaatti malee akka uummataatti kan ilaalledha. Lammaffaa keessatti kan inni bulchaa jiru kana gaafa hin jedhu Oromoon as keessatti saba utuu hin taane uummataadha. Saba bal'aa addunyaa kana impaayera kana keessatti Oromoon parsantii 60 harka 60 kan inni qabatee jiru. Akka 60 kana keessatti Oromoon saba kan ilaalamu utuu hin taane uummata jedhamee ilaalamuu qaba. Sababiin isaa Oromoo keessatti dhufeetu of ta'ee nama ta'ee jiraachisee obaasee dubbisee kan inni nama godhatu itti deebi'ee sababii garraa'ummaa isaa fi sababii caasaa wal hubannoo walitti dhufeenya qabu diigumsaan keessa taa'ee diigeetu namoota akka dhuunfaatti Oromoo akka dhuunfaatti itti fayyadamaa jiran namoota kana lammanii kan fudhatee itti fayyadamaa jira namni kun. Kanaaf Oromoon hidhaalee booda qabsichi maalirra jira kan jetteefi waan hedduudha amma Oromoon kan inni gara beekamtii isaa tokko kanaachi qabsoon isaa eessarra geera maalirra jira kan jetteef fakkeenyuma dhiyeenyuma kana kan ta'e qabsoo Oromoon gaggeessu keessatti dhumaasaa yookiin konkoluuziyoonii isaa kan ilaaluu dandeenyu Taanzaaniyaatti waan ta'amaa ture addunyaan akkamittiin akka Oromoo argite Oromoon addunyaa irratti akkamittiin akka argan maalirra akka inni jiru sanumarraan ilaallee qabsoon sun maalirra jira kan jedhuu fi Abiy Ahmed immoo eenyuun bulchaa eenyutu bulaafi jira kan jedhu kana keessatti deebisuun barbaade. Tole gaayyee akkuma beekamu akeekni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa walaboomtee fi bilisoomtee Oromoo dhaalchisuudha. Ammoo lola kallattii sirnicha waliin adeemsaa jiruun cinatti dhiibbaa fi ololli namoota kafana sabboonummaan of maruun uummaticha burjaajessuuf adeemsaa jiran uummatichi qabsicha faana hiriiree gudunfaarran akka hin geenyeef dhiibbaa uumuu ni qabaata. Dabalataan immoo Oromoon qaamota miidiyaa irraa maqaa isaan ololaniin immoo qabsoo gatii lubbuu kaffalanii isaaf yookiis immoo qabsaa'ota lubbuu isaanii qaalii kennanii isaaf lolaniin bilisummaa dhugaa gonfachuu danda'a jetta. Gaaffii kee kana keessatti wannoonni amma bakka yaadaatti fudhadhee ilaalu ka'umsi ololaa waa hedduu irraa ka'a. Ka'umsuma ololaa gaafa ilaalu ololli tokko kan inni irraa ka'u immoo uummataa dhiisuudhaan dantaa dhuunfaa kan impaayerichaaf ergamaa jiru egeree isaa yeroo yaaddessu gara ololaatti seena. Maaliif amma rakkoo dhuunfaatiin uummata kana keessatti dantaa dhuunfaa isaatiin socho'a taana dhumarratti maalidha abdiin isaa gara ololaatti seenu maaliif rakkoo dhuunfaa isaatti dhufama gadi ta'e. Kan biraa ka'umsuma ololaas keessatti gaafa ilaallu namoota qabsoo keessatti kireeditii fudhachuu yookiin dhabuu aangootiif fakkeenyaaf utuu hojjetiin ana abbaan qabsoo kana yookaan ana tokko godhaa jira ana ishee jedhu sana nuyi sana dhiisanii ana namoota jedhamtu kara ololaa kanatti adeemu. Asumarratti sadarkaa yoo ilaallu ka'umsuma isaa kana isa dhumaa ololli intaarri kun baajata mataasaa qaba akkuma jettu kan dabaloota mataasaa leenjifatee kan qabu qaba. Everything karaa socho'an qaba gadi ta'e isa sadaffaa kana olola kan diinni itti fayyadamu akka qabsootti yookaan akka bittaatti itti fayyadamu gadi ta'e kan hin leenjisee sooshaal miidiyaa kana irratti gadhiisu bakkee keessatti hojjettoota keessatti qaama daldalaa keessatti kan inni itti gadhiifatu baajata mataasaatiin socho'ee gatiitti gadhiifatuu fi kanaaf ololoonni ka'umsi isaanii kanarraa mirkanneen nagaafate kana keessatti ololli maddisaa tokko dhimma daantaa dhuunfaa isaatiin yeroo socho'uudha. Lammaffaa namoota ana kan qabsoo Oromoo kan akkas godhu isuma darbaan kan darbirraa illee hubachuu ni dandeenya.
أنا باني كيرو أنا بانا كذي مال وانتو تيجي ممكن تكوتو لولا كنافي كونسني تو كريديتي في فريتشو أنا كان جت شيء سنا كيسة لما فهموا كاس cuma keessatti ololli akka qabsootti ilaalamu gadi ta'e illee dhimma itti ba'ee olola kana gaggeessaa jira jechuudha. Hayyee egaa akkuma walitti kaafnee dabarree qabsoon bilisummaa Oromoo hiriyaa hin qabu. Egaa qabsoon Oromoo kaleessa dhaabota hedduu biraa hafee galma isaa akka hin geenyee fi maaltu danqaate yookiis immoo maaltu gufachiise. Dabalataan ammoo kaleessa dhaabbannee har'a yeroo ilaallu egereen qabsichaa maal fakkaata? Hayyee galatoomii qabsoon Oromoo gufatee akka karaa tafuuf danqanni wantoonni godhan wantoota hedduudha. Fakkeenyaaf danqaa kan godhan qaamota keessaa fi qaamota alaa yoo jennee ilaalle iddoo lamatti ilaaluu dandeenya. Akkuma inni dura sii kaase Oromoonni qabsoo bara dheeraa gaggeessaa dhufe waggoota dhibbaa olii qabsoo gaggeessaa dhufe qabsoo isaa kana keessatti garuu kan keessaa irraa kan namni hin hubanne kan alaa gaafa siin jedhu dippiloomaasota alaa impaayerota alaa keessumaati warra westernii siin jedhu biyyoonni dhiyaa akkamittiin qabsoo Oromoo laamsheessanii jettu yoo dhagaaftee fi yeroo sochii kana keessatti godhamu ollaasaa kan jiru ollaan fakkeenyaaf olloonni keenya Araboota kan nyaatu yeroo baay'ee Arabootatti yeroo dhiyaannu kana keessatti hanqinoota hara meeshaa wantoota adda garaa yeroo gargaarsa irraa argamu sanatti warroonni impaayera kana keessa turan immoo hirkattummaa Arabootaa qabu jedhanii gatii sakkanii qabsoon kun kaataanni akka Oromoon barbaadutti kun taane inni isaan kan isaan yaadan impaayera kana feetu diddiigee balleessaa impaayera kana kutee diddiigee balleessuu jennaan immoo gara Arabootaatti hidhachuu danda'a kan jedhuun warroonni dhiyaa biyyoonni dhiyaa hundi isaanii Oromoo kan akka inni dudduuba mootota 100% kan godhaa turan isaanii fakkeenyaaf bara 1991 irratti arguu dandeenya rakkoo lolee abaawun yeroo soggonsi jiru lolee everything waa hundumaa sirraa ga'u godhee garuu danqaa kan itti ta'ee mira warra wastanii kun qabsoo guddaa Oromoo namoonaatti chaalenji itti ta'ee rakkachaa jiru keessaatti warri guddaan qabsoo alaa qabsoo keessaan hawaasi kun illee beekaa itti dhabuu illee dargaggeetti itti dhabuu illee garuu hanga ammaatti chaalenjii guddaa kan godhaa jiran qabsoo keessaa qabsoo alaati isaan immoo sababii isaanii dantaa'uu isaan Afrikaa irraa argachuu qaban Oromoon saba bal'aa akka ta'e uummata bal'aa akka ta'e lafa bal'aa akka qabu beektota bal'aa akka inni qabu gadi beekanis yaaddoo sanarraan kan ta'e Oromoon yoo ciccituu dandeessu takkaa kan maqaa mataasaa yoo tolfate biyya mataasaa yoo tolfate gara Arabootaatti hirkatee nuun chaalenjii gochuu danda'a sababii jedhanii isaan yaadanii warroonni impaayera kana keessatti immoo warra haqaa jedhu wantoota shakkii Oromoo westernii kana gadi beekanis Oromoon yoo citee biyyattii kana balleessuufidha akkas gochuufidha kanaaf immoo isin immoo dippiloomaasiin keessan East Afrikaa irratti qabdan adda cituu danda'a kan jedhuun yaaddoo keessa jiraniitu chaalenjii guddaatti ta'aa dhufeera garuu kana hundumaa immoo qaroon amma jiru jaarmiyaan amma jiru kana hundumaa hubate dippiloomaasota jiran wajjin gatii waa hundumaan hidhannoodhaanis nama bilchina qabuunis nama barateenis gatii adeemaa jiruuf 100% injifannoodhaan ni injifannaa Oromoon injifannoodhaan ni goolabaa egereenni qabsichaa 100% injifannoo ni goolabamaa jedheen fayyaadha. Tole gaayyee ulfaadhu egaa jaarmiyaan guddichi ABOn qabsicha gara bilisummaatti ceesisuu fi imala gufataa kaleessaa sanarra tarkaanfate ummatichaaf abdii akkamiitaa maal raaga? Yeroo jalqabu ABO jechuun konkuluuziinii qabsoo gaafa hin jiru namni tokko gaafa rakkoon jiru matarree barbaada jechuun riisarchii hojjetu akkuma mana barumsaa keessatti riisarchii gaafa hojjetamu rakkoon tokko namni tokko yoo dhibame daawwaa sana argachuuf akkuma riisarchiin hojjetamee bira ga'ame riisarchiin sun mootummaa irratti konkuluud yookaan cuunfaa argannoo sana akkuma ta'u ABOnis ta'an anitti hubadhee itti fudhadhee jiru rakkoo jaarrolee Oromoon itti rakkatee jiru haasaa guddaa itti baasee jiru kana konkuluud itti gochuuf qaama yookaan jaarmiyaa socho'aa jirudha jedheen fudhadha akka inni itti fudhadhaa jiru as keessatti egaa inni kun akkamittiin raawwata maal eessatti raawwatan isa kan waliin ilaallu ta'a jaarmiyaan keenya ABOn qaama konkuluuziinii qabsootii jedheetan fudhata. Hayyeegaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ammoo duulli maqaballeessi yeroodhaa yerootti akka oofamaa oolu eenyu jalaallee kan dhokate miti. Mee maqaa sirni PPT'n waboo xureessuuf yaaluu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu garaagarummaa fi dhugaa akkamiitu jira? Achumaan ammoo waraana waboon egaa waraana akkamiitii naamusa akkamiin beekama? Egaa wabootii fi PP'n waliif maali?
asirratti woboo jechuun ani kanan jechuma woboo jedhu kaataa itti ofii hiikkadhu ati bilisoomii jiraadhu ani siifan du'aa qaama jedhudha woboo jechuun jala muree kanuma ni himuu barbaadu waraana bilisummaa Oromoo jechuun ati bilisoomii jiraadhu egeree kee bilisummaadhaan itti fufi ani siifan wareegamaa jedhee qaama socho'u jechuudha. Kanaaf qaama akkas jedhee socho'u kan qaama lubbuu tokkitti qabu aarsaa godhee socho'u kan irratti qaamni ololo qofaa utuu hin taane ololillee olola xiqqaa ololli dhumayyuu namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman qofa kan dhaga'uu danda'u meeshaa alaa ergifatee isaan kanallee itti fayyadamanii hin beekne kan biyya keessatti yeroo jalqabaatiif irratti dhimma bahan turkiin illee akkaataa nama paarentii bahutti kan piraaktis irratti baate yeroo jalqabaatiif akka addunyaa kana irratti woboo kana jechuun woboo maal akka ta'e eessaaf akka keessatti akka socho'u egereensaa maal akka ta'e ormaa fi faadhasa keessaa miti kanaaf sammuu woboo socho'u woboo duukaa socho'an namoota aantummaa qaban sammuu isaanii cabsuuf olola cimaan baajata guddaadhaan itti ramadamee kan itti jirudha gatite addadummaan CPC woboo kana reedeesi. Tole ayyee gaamee jaarmiyaa guddicha ABO kaayoo sabboonsota kalee qabate miciree qabsoo isaanii galmaan ga'uuf qabsoo ititaa geggeessaa jira. Egaa aarsaa wareegamtoota kalee tiksee akeeka isaanii dhugaa sana galiin ga'uu fi si dabalatee warraaqsota arraa irraa maaltu eegama? Kana gabaabsee magaafan sii kaasu kana olittis gaaffii kee keessattis wantoota yaadatamu tokko sii kaasaa dhufe ragatite kanarratti kan eegamu isa dhumaa ichoomina hutannoo murannoodha kan irraa eegamu maaliif qabsoo jaarraa meeqaa keessa darbamu dhufe wanni dhumuuf abbaa walabaa ta'uuf abbaa biyyaa ta'uuf fedhummoo intaayirichuma wajjiniin jiraachuuf hawaasi fedhii isaatiin akkamittiin akka jiraatu kan irra geessisaa jiru kun ishee dhumaati gadi ta'e kan irraa eegamu ichoomina hutannoo hubannoo fi murannoodha jedhee. Tole gaayyee xumurarratti uummata Oromoo bal'aa abbaa qabsoo kanaa yookiis immoo uummata Oromoo qabeenyaa isaa irratti dararamaa dhaanamaa fi ajjeefamaa jiruutiif ta'e yookiis waraana bilisummaa Oromoo dirree gubbaatti labooba ibiddaatiin waadamee uummata Oromoo bilisoomsuu fi aarsaa kaffalaa jiruutiif dhaamsa yookaas immoo yaada yoo qabaattee asumaan carraa xumuraan siif kenna. Dhaamsa uummata Oromoo qabu maaliif waa guddaa yoo keessa darbee dhufeera abidda labooba guddaa sana keessa darbee dhufeera gattee dhaamsi ani uummata Oromoof waa xiqqoo qabu innis impaayera baajata mataasaa waan maraa of harkaa qabu meeshaalee akkuma nama sii kaasee meeshaalee diroonii addunyaan iddoo garaagaraatti dhukaasnee hin beekne kan dhuftee irratti praaktis goote kana hunduma isaa kan of harkatti qabu iddoo itti gochuuf woboon dura laalatti ilaalan dur miidiyaa irratti illee miidiyaa akkas gaalleen argatu woboon footoo suuraa isaa suuraa hoggaamee akkam ilaal amma bobaasaa jala qe'eesaa keessa yoo fedhe aanaasaa keessa bakka jiru hundumaatti gatii socho'aa jiruuf waan qabuun dandeettii qabuun gorsuu danda'uun akka abbummaatti akka obbolummaatti akka haadhaatti akka abbaatti gorsee ichoominaan bira dhaabbatee wobootaa kana wajjiniin akka socho'u dhaamsa kun dabarsuufidha. Tole gaayyee miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo bu'aa bayii yookiis immoo labooba ibiddaa fi bobaa diinaa jala keessee yaada kee karaa qophii sagalee bosonaa torbanitti yeroo tokko dhiyaatu haala Oromoof Oromiyaa waan nuuf qoddeef maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatiin guddoo galatoom ulfaadhu siin jenna. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa turtan arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii sagalee bosonaa ture. Qophiilee keenya irraa akka barattaniif ittiin bohaartan abdii qabna. Qophiin har'aaf qindeeffannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Torbanitti aanu qophii kana fakkaatuun aga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa waan nu hordoftaniif galatooma. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Namu biyya qabaa biyyi sabbaa qabaa abbaan biyya isaatti akkamiin mirga dhaba jettee nurraa kaasuu farqoota gabrummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa gabrummaan umurii dheereffattus nurraa hafuura keen waboo jabaanneetu jirra abbaa ibsituu koortii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ibsituu koortii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ifiti angayii Oromiyaa walgayii gaara meeqa baatee boolla meeqa buutee hundee gabroonfataa gootummaa keerraaftee
dukkanni gabrummaa wanjoon abbaa irrummaa waboo abdii sabaa sumaan tururamaa waboo abdii sabaa sumaan tururamaa Dirrabao Nufjira dua boko Dirrabao Nufjira dua boko Abdi bili summa Wabi bili summa Abdi bili summa Wabi bili summa